bulchiinsa magaalaa Adaamaatti Wajjirri Barnootaa magaalichaa gabaasa hojii Duub deebii Marsaa lammaffaa supervisionii dhiyeessuun kallattii hojii fuulduraa irratti mari'ate. Gabaasni Duub deebii kun hojii hojjetamaa ture keessatti ciminaa fi hanqina jiru adda baasuunii fi sakatta'uun hojii baruu fi barsiisuu itti fufiinsaan fooyyessuu fi sirreessuuf ta'uu qabiyyeewwan gabaasa dhiyaateetiin hubatameera. Itti gaafatamaan Wajjira Barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Tasfaayee kaayoo gabaasa Duub deebii hojichaa ibsaniin akka jedhanitti rakkoo cabiinsa barnootaa mul'atu qoratuun adda baasanii bu'aa qabeessummaa hojii baruu fi barsiisuu milkeessuuf gabaasa Duub deebii dhiyaate ta'uu himu. Ji'a lamaaf akka magaalaa keenyattis supervisionii geggeessaa turre. Supervisionii sanaan ammoo bu'aa gaarii argachuu dandeenyeera. Rakkoolee manneen barnootaa keenya keessa jiran keessattuu dhimmoota baruu barsiisuu wajjin wal qabatan barsiisota keenya biratti rakkoo maaltu jira? Barataa keenya akkatti baratu irratti maaltu jira? Hoggansi mana barnootaa akkamitti hojii baruu barsiisuu sana qindeessaa jira kan jedhu sirriitti gadi fageenyaan ilaaluun danda'ameera. Marsaan qoqqoodanii supervisionicha gaggeessaa turuu kan kaasan obbo Darajjeen dhimmoonni akka ciminaatti adda bahan barattoota kutaa 6, 8 fi 12 barnoota idileen cinatti dabalataan akka baratan gochuu fi deeggarsa barbaachisuun duukaa bu'aa hoggansaa fi hawaasa mariisisaa hojjechuun akka ciminaatti qabxiilee kaasan yoo ta'an darbee akka hanqinaatti qabxiileen ilaalaman haalli mijataan mana barnootaa tokko keessatti guutuu ta'uu dhabuu ijoolleen daree tokko keessatti baay'achuu fi rakkooleen qulqullinaa jiraachuu fi deeggarsi wal fakkaatus taasifamuu dhabuun akka hanqinaatti qabxiilee kaasnuudha jedhanii gara fuula duraatti xiyyeeffannoo addaan irratti hojjanna jedhan. Hanqinoonni jirani ka adda baane keessattuu manneen barnootaa tokko keessatti faasilitiin manneen barnootaa guutuu ta'uu dhabuu. Daree tokko keessatti manneen barnootaa tokko keessatti ammoo ijoolleen daree tokko keessatti baay'achuu, hanqinni teessoodhaa mul'achuu, manni fincaanii qulqullina qabaachuu dhabuun bakka tokkotti kun rakkoolee adda baane jecha bana. Biiroo Barnoota Oromiyaatti ogeettiin barnoota olaanoo aadde Birqee Tasammaa akka biirichaatti cabiinsa sirna barnootaa suphuu fi itti fufiinsaan sirreessuun qulqullina barnootaa mirkaneessuuf manneen barnootaa godinaalee fi magaalaawwan naannichaa irra jiran to'achuu fi deeggaraa jiraachuu himanii fuula durattis deeggarsa barbaachisu cimsanii kan taasisan ta'uu dhaamaniiru. Kaayyoon supervisionii kana biiroon qabatee deemaa jiru qulqullina barnootaa mirkaneessuuf. Qulqullina barnootaa kana immoo kan mirkaneeffamu qulqullinni barnootaa rakkoo akka qabu qaama adda addaatiin ni ka'a. Waa mul'atus jira. Kana immoo bu'uura furuuf biiroon keenya qulqullina barnootaa kana deeggarsa yoon godhe hamma daree barnootaatti ogeeyyii barnootaa bu'uurri isaanii barsiisummaa ta'e amma daree barnootaatti deeggarsa barnootaa yoo kenname rakkoo barnootaa irratti mul'ataa jiru kana furuun ni danda'ama. Barattoota keessaa kanneen dubbisne rakkoolee qulqullina barnootaa keenya irratti gufuu tahan waltaanee dhabamsiisuuf gahee keenya ni bahannaa jedhan. Hoogganaa mana barumsaa Gooroo Sadarkaa Lammaffaatti bulchiinsa magaalaa Adaamaatti akkuma beekamu har'a magaalaa keenyatti supervisionii Marsaa lammaffaa Duub deebiin kennamaa jira. Duub deebiin kennamu kun immoo akkuma isin ilaaltanii baay'ee bu'a qabeessa kan ta'ee fi keessumattuu cabiinsa barnoota keenyaa deebisuu keessatti bu'aa guddaa agarsiisuu jijjiirama guddaa fiduu danda'a jennee kan yaadnudha. Rakkoo yeroo dheeraa wal harkisee wal qabatee dhufe yeroo gabaabaa kanatti furameera keessaa baaneera rakkoo kana jechuu miti. Kan itti fufu ta'aa jechuudha. Deeggarsi illee ittuma fufa. Hawaasnis hoggansi sadarkaan jiru kan manneen barnootaa irratti ramadamee jiru hojjetaa jira. Ammas dhimmoonni istaandardii, dhimmoonni barachuu barattootaa, dhimmoonni leenjii barsiisotaa, dhimmoonni hubannoo barattootaa, hubannoo maatii adeemsaan kan itti fufu ta'a malee yeroo tokkotti keessaa baaneera jechuun hin danda'amu.